kennaa qabnaa, badhaasa qabnaa, nama faayidaa qabu badhaasnaa, ilma biyyaa badhaasnaa, badhaasa kennu duratti badhaasa kana akka nu kennan eessumatti oolaa eenyuuf akka eessumatti oolu abbaa booda isin ibsaa. Muhammad Salis garana si barbaada, obbo Muhammad Salis garana nu goota. Dhufanii keessumaa Muhammad Salis isaa eessumatti oolaa yookiin anaa ta'uu danda'a, eessuma yookiin isinii ta'uu danda'a. Badhaasa waan ta'eef namni eessumatti ol badhaasa kana fudhata. Namni eessumatti ol yoo qaleessa eessuma ta'in har'a eessuma taatu. Kanaaf badhaasa kana kan kenninu Aku School of American and the British English nama dandeettii qabu cimina qabu gaafa jalqabu bara 2011 nama 13 jalqabe ijoollee kutaa 13 kana galgala barsiisuu jalqabe sa'aatii tokko haga 3 barsiisaatiin ture. Namni kun jabinna isaatiin qofa osoo hin taane gargaarsa rabbiitiin kan as ga'e ijoollee reef akkasii dubbate sun isa fakkaata jechuudha. Barsiisaa mana barumsaa kanaa kan ta'an barsiisaa Abdul Aziz Yaasin. Barsiisaa Abdul Aziz Yaasin. Barsiisaa kota sini buka boleh kota. Barsiisaa Abdul Aziz Yaasin. Sirriidha nama mucaan kun barumsa qofa osoo ta'in akhlaaqni isaallee namatti tola, hayaa qaba, adaba qaba, nama hin jarjarsu dhugaa rabbii. Nama gaariidha, nama baay'ee hedduu Aku American and the British English School jedha. Kanaaf hanga nu kennaa bilaalaa bifa addateen qophaa'ee fi namni waan kana manaa qabu yoo manaa qabu Ingiliff akkanumatti haasaa jedhan jallisee. Mana farniicharaa waan ofiitti qopheesse, manni farniicharaa waan ofii teessoon isaa magaalaa Roobii masjida Hamzaa gara baharatti argama. Manni farniicharaa waan ofii waan akkanaa isin qopheessa, teessoolee mana keessaa waan barbaadan. Sireen isaanii nama aarii qabuuf maa sossobaa, sireen isaanii sagaleen qabu saayilantiidhaa siixi jedhu irriba bareeda raftanii hanga kennaa fi waan ofiitti qopheesse as boonsara keenya gara isaaniitti sin deebisa.